Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan kun FIBdha. Oduun sa'aatii kanaa isinitti himna. Anabboo Maqaasooti. Itoophiyaan dhimma ijaarsa hidha haaromsaa guddichaa irratti miseensa mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan taate Niijeriif ibsa kenniti. Ibsa kana kan kennanii pirezidaantii Saalawarqee Zawudeeti. Pirezidaantiin Saalawarqee eegita isaanii Niijer Muhammad Bazoumii waliin dhimmoota garaagaraa irrattis mari'atanii jiru jedhameetii jira. Maricha irrattis ministeera bishaanii jallisii fi enerjii Dr. Injinar Silashii Baqqalee ejjennoon Itoophiyaan hidha haaromsaa irratti qabdu beeksisanitti jiru. Pirezidaantii Saalawarqee turtii isaanii Niijeritti taasisaniin dhimma hidha haaromsaa irratti biyyoonni hubannoo gahaa akka argatan ni godhus jedhameetii jira. Waldaan Fannoo Diimaa magaalaa Maqalee keessatti zayitii fi qamadii yeroon isaa irraa darbee dhiyeessa jechuudhaan kan dhiyaate fudhatama hin qabu jedhe. Gama biraatiin immoo Kooriyaan kibbaa lammiilee naannoo Tigraay deeggarsa barbaadaniif deeggarsa doolaara Ameerikaadhaa 400,000 taasifteefii jirti. Daani'el Tasfaayedha bal'inaan isaa qindeeffatee jira. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa lammiiwwan sababa walitti bu'iinsaan manaaf qe'ee ofiirraa godaananiif deeggarsa adda addaa kennaa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Haaluma kanaan waldaan kun buqqaatota magaalaa Maqalee keessa jiraniif zayitaa fi qamadii yeroon isaa irra darbee kenne komiin jedhus hundee qabeessa miti jechuun ibsee jira. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa kun bulchiinsa naannoo Tigraay, Amaaraa, Benishaangul Gumuzii fi uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti sababa walitti bu'iinsaan namoota miidhaman kanneen miliyoona walakkaa ta'aniif gargaarsa adda addaa kennuusaa kan ibsan itti gaafatamaan waajjira quunnamtii uummataa kan jaarmicha Maqalee keessattis ta'e iddoo biraatti nyaata yeroon itti fayyadamasaa darbe hin dhiyeessine jechuun Dr. Solomoon Alii deebii kennanii jiru. Oduduma wal fakkaatuun ammoo Kooriyaan kibbaa lammiilee naannoo Tigraayitti deeggarsa barbaadaniif deeggarsa doolaara Ameerikaa 400,000 taasifte. Mootummaan Kooriyaa kibbaa lammiilee naannoo Tigraayitti deeggarsa barbaadaniif deeggarsa doolaara Ameerikaa 400,000 sagantaa nyaata addunyaaf taasisuu ibseera. Deeggarsi maallaqaa taasifame sagantaan nyaata addunyaa naannichatti deeggarsa nyaata ariifataa lammiilee miliyoona 2.1 qaqqabsiisuuf tattaaffii taasifamuun tumsaa jedhameera. Sagantaa nyaata addunyaan deeggarsichi yeroo isaa kan eeggate ta'uu ibsuun galateeffatee jira. Dr. Muluu Naggaadhaa ministeera deetaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnootaa olaanoo ta'uudhaan muudaman. Hojii raawwachiisaan olaanaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan tajaajilaa kan turan Dr. Muluu Naggaa Eebila 28 bara 2013 irratti eegalee ministeera deetaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnootaa olaanaa ta'uudhaan muudamuu isaa waajjirri muummee ministeeraa beeksiseetii jira. Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii duraanii Dr. Abrahaam Balaayim bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay hoogganaa ta'uudhaan Dr. Muluu Naggaa bakka ni bu'as jedhamee jira. Gatiin gurgurtaa qinxaaboo boba'aa baatii eblaa keessaa ture. Baatii caamsaas akka itti fufuu ministeerri daldalaa fi indaastiriidha beeksise. Ministeerri daldalaa fi indaastirii gatii gurgurtaa qinxaaboo boba'aa ilaalchisee ibsaa kenneen boba'aa xiyyaaraatiin alatti gatiin gurgurtaa qinxaaboo boba'aa biroo haaluma baatii eblaa gurguramaa tureen baatii caamsaas kan itti fufuu ta'uusaa ibseetii jira. Boba'aan xiyyaaraa haala gabaa idil addunyaatiin bu'uura taasifachuudhaan baatii eblaa litira tokko birrii 43 saantima 70tti gurguramaa turu saantima 11 dabaluudhaan birrii 43 saantima 81tti akka gurguramu murtaa'uu ragaan ministeera daldalaa fi indaastirii argame ni agarsiisa. Kan daawwataa turtan kun oduuwwan FIB irraa isin bira gahaa turanidha. Anabboo Maqaasoon ture. Yaadaa fi qeeqa qabdan karaa 7444 tiin nu biraan gahaa isin jenna. Yeroo gaarii.